Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha hordoftoonni Abduu Moobaayil jala jirtan hundi keessanuu har'a akkuma kalee waadaa isin seenetti jechuudha aappilikeeshinoota YouTube dalaguudhaaf nu barbaachisan har'a yoo danda'e aappilikeeshina 3 wal dura duubaan isin agarsiisa. Dafee isin agarsiisa. Karaa kun hedduu isin dhibbu waan ta'eef akkamitti aappilikeeshinoota ittiin edit goonu wal dura duubaan isin agarsiisa. Kalee akkaataa itti viidiyoo edit godhatan haga tokko isin agarsiiseetiin jira. Sanirraayis waa hedduu waan hafetu jira. Sanammoo yeroo biraa في ورابة جالك أبرتي أمو وروني فيديو كواليتي إنك أبو يوكين أمو نتمول أتور جدا أنا الرأسون تين أكاتا تقول كل فتن فيديو هي ساتا وكيسان كبرنامج برا لها تأجيروا لالتا يوتيوب براتي فكرنا فما كان كليجة إيسا كنا يوقولالو جرتن ورحمة الله وبركاته ورفتونا yoo qulqullinni kun isinitti hin tolin fakkeenyaa fi gubbaa kanarra sarara tuttuqaatana tuuyitan as tuuyitanii kun jala kanarratti quality ka jedhu argattan quality kanarratti tuuyitanii amma fakkeenyaaf kiyya meeqara naa dhufe 360 YouTube akkam isinii godha akkaataa networkii bakka isin jirtanii akkaataa silkii teessaniitii wal madaalchiseeti ofii isaatii isinii fidachuudha. Kanaafuu maal gootan asirratti tuuyitan bakka quality irratti yeroo tuuyitan anamma kunoo guddaan isaa meeqa 7 irratti jechuudha. Yoo networkiin keessan bareeda ta'e 7 kanarratti tuuyitaniiti qulqulluu isaa laaluu ni dandeessanii jechuudha. Yoo asirratti ta'e baay'ee xiqqaadha qulqullinni asirratti immoo baay'ee xiqqaadha. Itti aanaadha asitti itti aanaadha irra bareedaan ka 7 kana yoo networking keessa 7 hin danda'in 4 irratti gootan jechuudha. An 7 gadi waraabee hin beeku jechuudha. Kun 7 HD dha jechuudha. 7 bareedaadha qulqulluu bareedaa jechuudha. Akkasi qulqulleeffattan malee anarraa himiti. Warri linkiin nu kaayettanis kaahee jira. Linkii bakka tana tuuxanii buufattan yeroo hundaayyuu linkiin kun as jira. Lachuu kaahee jira. Warri Play Store irra barbaaddanis ka Play Store alaa barbaaddanillee jechuudha. Hayyee Play Store irra seenaa aappilikeeshinii har'aan isin barsiisuu deemu jalqaba irratti Pixlab jedhamti. Akkaataa itti isa kana akka ittiin tolfattan jechuudha. Fakkeenyaa fi meeshaan agarsiisa. Footoodhaan kana akkamitti akka edit gootan fuula YouTube irratti mata duree qulfii waan bareedduu takka keessaa fudhattanii jechuudha. Fakkeenyaa fi amma kiyyanii agartan. Viidiyoon keessa jira gubbaa kanarra gabaabsitanii jecha fakkeenya viidiyoo san ibsu gabaabinaan sarara lama qofaan fuula kanarra maxxansuu footoo barbaaddanii katabbii barbaaddanii fakkeenyaaf akkanatti gosa kana karaatti tolfattaniin isa sana isin garsa jalqabaatti aappilikeeshina kana tolchuu hedduutu jira an keessaa ammoo kanuma ofii itti fayyadamu kan namoonni hedduun itti fayyadamanii isin agarsiisa jechuudha. Play Store irra seentanii an garuu linkii isaa isiniif hin kaayaa Pixlab jettaniiti katabdan. jalqaba rakka isinii dhufu isa jechuudha. Anama linkii isiniif kaa warri Play Store hin dalaynes warri Play Store irraa buufachuu faatanillee kun kana Pixlab text on picture ya. Inni kun waa hedduu dalaga garuu anama keessa akkaataa itti YouTube irra footoo san dalaydanii karaa ittiin ol baafattanii ammoo kabiraatu jira isin agarsiisa. Hayyee inni kun isa kana anama buusee waan jiruuf gadi buusuu nan barbaachisu Pixlab inni sitana jechuudha. Irratti tuqa yeroo irratti tuqe isinis hogguu gabbuufattan haaluma kanaan isinii dhufaa jechuudha. Iddoo cancel jettu tana tuuyitan. Iddoo cancel jettu tana tuuyitaniiti gubbaa kanarra tuuyitan amma jalqabarraa akkatan deemu kana deemtan size filattan jechuudha. Asirratti tuuyitana eega asirratti tuuyitanii image size ta'e tana tuuyitan sarara afuraffaa irra jirtu. Afurtu isii waliin jira shanaffaa irra jirtu tana tuuyitan jechuudha. Dhiifama. San booda customer ta'e tana fuula duratti tuuyitan. Amma as keessaa YouTube tajaajiltu jala kana kun YouTube thumbnail ta'e tana jechuudha. Shanaffaa irra jirtu isii tana filattan. Akka isin harkaa waliin dhoofne ta gubbaa channel ta'etu jira ta ammoo tajaajila tana filattan isin YouTube thumbnail ta'e jechuudha. Isii tana irrattuudha. Amma san booda okay goona. 1287 kun size fuula YouTube jechuudha. Gubbaratti 16 okay ka jedhu kanarratti tuuxan jechuudha. Amma fuula size YouTube deebisna jirra tana irraa delete goona kun delete asirti delete gootan bakka tana tuuxanii yoo ammoo delete godhullee baattanii isin kan akkana irra gatu katabdanii leen ta'a garuu asirratti tuuxaniiti delete gootan akka isinii galuu fi okay. Amma san booda gubbaa eda'uu bakka eda'uu kana tuuxina. Amma hojii eegaluu deemna jechuudha. Eda'uu kana tuuxina. Eda'uu kana tuuxinee yeroo jenne haala kanaan nu dhufa yoo footoo fudhachuu deemne fakkeenyaaf yoo footoo fudhachuu deemne kun from gallery ka jedhu kana tuuxina. San booda gara gallerytti nu geessa anama fakkeenyaa fi footoo kana fudhe haa jennu. Gallery na erge footoo kana fudha. Kunoo footoo kana haala kanaan fudheeti jala kana raayitiitu jira. Raayitii kanaan tuqaa jechuudha. Raayitii kana tuqee akkanatti qubaan ol siisee jala kana bakka kana tuqeeti size isaa akka barbaadutti wal qixxeeffadha jechuudha. Yoo barbaade dalgatti akkanatti harkisee haala kanaan wal qixxeeffadha fakkeenyaaf akkanatti anam isin agarsiisuuf waan ta'eef haala kanaa wal qixxeessaa jechuudha fakkeenyaaf. Akkanatti tolfadhee jira haa jennu fakkeenyaaf wal qixxeessee jiraami gubbaa kanarra dhufa amma bakka eda'uu sana deebi'aa jechuudha.
tartiibumaan isin agarsiisu kanaan deemtan isinis warri haareenni waan kanaan beeynee fi teekist kan gubbatan amma itti katabu yaana reefuu fotoo fudhannee amma fotoo kana jalatti jecha katabu yaana teekist kan filannaa jechuudha ammas amma teekistii tana eega inni as nuu fidee jala kanarratti akkana gabbuufanna bakka qullaa jala kanarra katabu yaana mire yoo asi katabu feetan asuma dhiifattan yoo asi feetanis asuma dhiiftan san isintu ogummaa keessanii wal qixxeeffata jechuudha anamma jala kana katabu deema waan ta'eef asirratti wal jala double click wal jala hoggulama dhaya hoggulama wal jala tuqaa jechuudha katabbii kana kunoo akkasitti eega tuqee amma gubbaa kanarra naa dhufeemi kana irraa haqeetiin kunoo x godhee itti kataba fakkeenyaaf Oromoodhaaf jedhee haala kanaan kataba akkana kataba haga barbaadan jechuudha fakkeenyaaf dheeressuun qabdan haga qulfii sarara 2 3 akkaataa itti bootaa qabdanitti anama kana katabe haa jennu fakkeenyaaf gubbaa kanarra ookeetu tanaan tuqaa jechuudha kunoo amma asnaa dhufe jechuudha amma isa kana qubaan aysiifadheeti sarara 2tti akkanaa deebu akkanatti tolfadha fakkeenyaaf akkanatti tolfadha jechuudha yoo barbaade akkanatti tolcha yookiin ammoo yoo bootaa qabaadhe akkanatti isa as qixxeeffadheeti jala kana dhufa tana dhufachuu amma kuni katabbiidhaan waa wal qixxaatu katabbiidhaan wal qixxeessuudhaaf tana qofatti fayyadamtan jechuudha jala tana tanan tuqaa san booda irra as oofee mee jalqaba irratti saayizii filadhaa saayizii isaa kana saayizii miti dhiifama foonti ka jedhu filadhaa irra as oofee foont kunoo foonti asirte jechuudha mallattoo fi baa qabdu tana jechuudha isii kanarratti tuqaa kana keessa akkaataa itti katabbii isaa gosa kanniin keessa ka isinii bareede filattan fakkeenyaaf nama kana filadhe haa jennume isa kanarratti tuqeeti jala kana immoo ookee godhaa jechuudha kunoo qubeennaaf jijjiiramee jira amma isa kana saayiza amma akka reefu isin jedhan guddifachuuf xiqqeeffachuu kunoo saayiz san booda kunoo eda'uu gamaa tana yoo tuqe ni guddata yoo kana tuqe ammoo ni xiqqaata jechuudha haala kanaan ni guddisaa jechuudha fakkeenyaaf anamma isin agarsiisuuf waan ta'eef akkana guddisaa jiran isin akka feetanitti bira teessanii turtanii wal qixxeeffattanii jechuudha amma isa kana katabbii kana duuba isaa jijjiira katabbii kana keessaan baatan asirratti wanti takkattiin isin beeku qabdan katabbii sirreessuudhaaf keessaa ba'uun qabdan bakka tana jechuudha amma baakgiraawundi ka jedhu barbaanna kunoo baakgiraawundi hundi isaatu keessa jira kunniin baakgiraawundii kana ni bantaniif kana haala kanaan jechuudha jala kana immoo kalara isaanii filattanii qalama isaa diimaa kana filadhe haa jennu achi booda qalama isaa ka duubaa kana itti wal qixxeeffachuudhaa fi kun akkanatti fakkeenyaaf haga bakka katabbiin dhaqqabsiisuuf akkana filattanii san booda raayitii gootan yoo keessaa baatan jechuudha. Amma eega haala kanaan katabbii isaa wal qixxeeffattanii bareechifattanii jettan booda eega haala kanaan qopheeffattanii kan ammaan isin agarsiise isin irra deemtanii fakkeenyaaf akkaataa katabbii itti bareechisan qalama garaagaraa waa hedduu keessa jiraachuudha. Amma as tuqee fakkeenyaaf isa kana tuqee katabbii isaa ka fedhe wal keessa miksuu danda'a kun akkanatti haala kanaan jechuudha 3D katabuu danda'a bifa adda addaatiin waa hedduu jira kana isintu irra deemee tuttuuxanii ilaaltan jechuudha 3D illee qaba. Eega akkanatti xumurattanii booda gubbaa kanarra isii tanarratti tuuxan kunoo ta gubbaa jirtu tanarratti isii tanarratti tuuxanii jala kanarratti save image san booda ammallee tuqaa jalaa tana jechuudha custom ta'ettu ta gubbaatii mita jalaa tana tuuxan ammoo qulqullina olaanaa yookiin very high ka jedhu kana yookiin ammoo ka jalaa kanarratti tuuxan jechuudha ka jalaa kanarratti yoo filattan bareedaadha san booda save to gallery amma kana xumuree jira jechuudha as keessaan hin baha amma application lammaffaa itti aanu footoo dalayne kana eessaan ol baafanna kunoo footoon amma dalage kunoo as keessa naa seene jechuudha amma kuni kan fuula YouTube irratti maxxansuu deemudha amma Play Store irra seentan Play Store irra seentanii kan ammoo namoonni hedduun ni qabdan jedhee yaada dirqama qabaachuu qabdan warra YouTube dalagan application kana YT Studio jettanii katabdan studio yookiin ammoo YouTube Studio jettanii katabuu dandeessan yookiin ammoo Y Studio jettanii katabuu hin dandeessan jechuudha kunoo isa kana YouTube Studio jettanii katabuu hin dandeessan ana ammoo application kana linkii isaa isiniif hin kaa isin yoo asirraa buufachuu barbaadan bifa kanaan katabdanii jechuudha san booda anamma gabbuusa jira waan ta'eef open godhee isin agarsiisa isa kana amma inni kuni waan hunda jechuudha waa YouTube ilaallatu guutuun as keessaanii jechuudha kan dhiifama wantoota silaa dhimma YouTube wal qabatu guutuu isaa as keessaanii jechuudha fakkeenyaaf nama hagamtu naa laalee subscribe maqaa isaa yeroo jalqaba gattuutan email isaa ofiif akkanatti as fudhatee nu dhufaa jechuudha yoo inni akka tasaa email isiniin fudhatin bakkuma footoo keessanii kanatti tuuxanii email keessaa qabdan kam akka ta'e kun bakka xiyyaa kana tuuxanii jechuudha email biraa akka keessaa qabdan as fudhachuu ni dandeessan jechuudha inni ammoo email isin YouTube keessaa qabdan YouTube keessan san ofii fudhatee as fidaa jechuudha tole hayyee
Footoo amma qopheeffanne kana akkami fuula kanarratti ol baafnaa isa jedhudha amma. Appilikeeshina YouTube Studio kana keessa seenneeti yeroo viidiyoo ol baasuu eegalle gamasiin YouTube irratti viidiyoo ol baasuu eegalle fakkeenyaa fi viidiyoon sun jalqaba irratti nu dhufa waan ta'eef as keessa seennee gubbaa kanarratti akka inni bahu jiru nuuf himami asirratti tuuyna. Eega asirratti tuuynee akkanatti isin dhufa fakkeenyaaf jalqaba irratti jechuudha. Eeginni haala kana isin dhufee bakka qalamaa kana tuuytan. Steepii an deemu kana deemtan jechuudha. Bakka qalamaa kana tuuytan. Sanbooda bakka footoo kana edit thumbnail ka jiru kanarratti tuuytan. Sanbooda ammallee jala kanarra eda'uu change ka jiru kanarratti tuuytan. Kunoo kara galaariitti nu geessee jira jechuudha. Kunoo galaarii asirra yoo tuqe amma kanatu fuula isaa irratti ba'a. Eega akkanatti asirra naa dhufe booda select ka jettu kanarratti select kanarratti yeroon tuqe asirratti save ta'a jechuudha. An amma isin agarsiisuuf malee irratti save godhuu barbaadeetii miti jechuudha. Kunoo irratti baasee jiran ka biraa waan ta'eef kuni bifa kanaan godhattanii jechuudha. Amma inni itti aanu maalinni akkaataa ati waraabdu kanatti akkamitti fuula iskiriinaa waraabnaa warroonni ta'anii hedduun kana gaafatantu jira. Isa kanallee argachuudhaaf iskiriin rikaardar jettaniiti katabdan kafeetan isin keessaa filachuu ni dandeessan hedduutu jira. Iskiriin rikoordar jettanii katabdan hedduutu dhufa. Kunniin hundi isaa iskiriin rikaardar jechuudha. Isin kanneen keessaa ka barbaaddan filattan. Kanneen keessaa ka barbaaddan filattanii jechuudha. Isa kanneen keessaa ka barbaaddan filattanii gabbuufattanii san booda irra gatuutanii nu isin ajajaa iskiriin rikaardar isinii godhaa jechuudha. Akkaataa nama waraabuutti jiru kanatti isinii waraaba. Fakkeenyaaf kan nama waraabuutti jiruun isa kana jechuudha kunoo. Isa kana jechuudha. Kanaafuu isinis ka barbaaddanii waraabbachuu ni dandeessan. Kanneen keessaa ka isinitti tole diizaayina isinitti tole filattanii isa kanas yoo barbaaddan kanas yoo barbaaddan hundi isaatu ka isinitti tole keessaa filattanii ittiin dalaguu ni dandeessan jechuudha. Arraaf nuuf gayaa appilikeeshina sadeen kana kanneen isinii qooduu dhufe liinkii isaa sadiinuu isiniif hin kayaa viidiyoo kiyya laayikii godhuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.